Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoo, Ameen. Waaqayyo Abbaa keenyaa isa nu eegee, nu tiksee, dukkana halkanii keessa nu dabarsee, barii ganamaa nu argisiisee galanni isaaf haa ta'u. Akkam bultanii, akkam jirtuu, akkam yoo nageessan. Waaqayyo Abbaan keenya nu eegee nu tiksee akka baay'ina cubbuu keenyaaf, akka hammeenya laphee keenyaatti, akka seera cabsuu keenyaatti murtii nurratti dabarsee utuu nun adabin akka abbummaa isaatti jaalalaan badii keenyarraa nu ceesisee, nu dhiisee, dhiifama isaa nu baay'isee mana qulqullummaa isaa keessatti kan walitti nu qabe Abbaan keenya, Uumaan keenya, Waaqni keenya galanni isaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa akka Waaqayyo nu eeyyametti Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 12 jalqabee isa jiru waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isaatti wal seenuu sana ilaalchisee waan barreeffamee wangeela irratti sila dubbifame amma isa barannaa. Mata dureen barumsa keenyaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 17 irratti hamaammata mana kee na fixee jedha. Hamaammata mana kee na fixee, hinaaffiin mana kee na fixee jedheetu achirraa inni kun faarsaa qulqulluun Daawit dhaloota Yesuus Kiristoos dura waggaa 1000 duratti kan inni jedhe faarsaa Daawit boqonnaa 69 lakkoofsa 9 irratti isa jiru walitti fida jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eega nama ta'ee gifti keenya maaramii irraa dhalatee akkuma daa'immanii guyyaa guyyaadhaan guddachaa, akka fooniin guddachaa, seera foonii eegee guddachaa deeme. Akka waaqummaa isaa, akka ayyaanummaa isaa, akka hafuura qulqulluu ta'uu isaatti, akka abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee waaqummaa keessaa 3% divine yookaan waaqummaa sana keessaa abbaa ilma hafuura qulqulluu jennee galateeffannu keessaa qaamaan tokko ta'ee qaamni tokkoon sun inni dhalatu sun inni dura abbaarraa dhalatee dhumarratti yeroo dhumaa kan jedhame yeroo inni fooniin dhalate gifti keenya maaramii irraa dhalatee seera foonii eegee deeme akka daa'immanii harma haadha isaa hodhaa guddatee akka daa'immanii suutuma jedhee yeroodhaan yeroon isaa lakkaa'amee fi yeroo dura kan ture yeroonii fi oddoon isa daangessuu kan hin dandeenye yeroof oddoo dursee kan tureef hundayyuu kan uume isa ta'e utuu jiru abbaaf hafuura qulqulluu wajjin akka daa'immanii yeroo eeggatee dhalate booda Qaanaa Galiilaatti waan raajii tokko taasise. Qaanaa Galiilaa irratti lafa jarri cidha waamanii itti rakkatanii waan jarri qopheessan jalaa dhumee dhugaatiin mi'aan jalaa dhumee jirutti dhugaatii isa jarri qopheessan inni mi'aa jedhan sana ittiin amaan sana caalaa kan mi'aa'u dhugaatii isa nama gammachiisu kenneef. Kana eega kenneefii booda gara Qifirnaahom deemee achi oolee yeroo muraasa eega taa'ee booda gara Yerusaalemitti dhufe. Gara Yerusaalemitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe. Maaliif sababni isaa ayyaana Faasikaatu dhiyaatee gatii tureedhaaf gara Yerusaalemitti gara mana Waaqayyootti dhufe. Guyyaan har'aa Sanbata Mukraab jedhamee itti yaadatamu amantaa Ortodoksii keessatti guyyaan Sanbata sadaffuu kun guyyaa Mukraab jennee ittiin walitti qabamu bakka walitti itti qabamnu kana kan itti yaadannudha jechuudha. Mukraab inni jedhamu kana Yihuudootaati. Mukraab inni jedhamu
utumanni qulqullinaa yookaan beeta maqdasa isa jennu temple isa jennu sun utuu inni ijaarameen dura sinaagog jedhameetu sinaagog bakka ayuudonni walitti qabatamanii walitti dhufanii Toora isa jedhan yookaan kitaaba seeraa Musee sana kan itti ganama dhaggeeffatanudha jechuudha. Sanbata isa duraa sana jechuudha. Sanbata guddaa otoo hin ta'in sanbata duraa. Isaan booda garuu achi keessatti gaafa walitti qabaman hundumti isaanii eega seera Musee sana dhaggeeffatanii booda akka seera Museetti immoo waan hojjetan qabu. Cubbuu hojjetanii fi jibicha sangaasa ta'u kan hoolaa tumaamessasa ta'u gugeessa ta'u akka cubboo isaaniitti bitanii achitti qalamee dhiigni sun dhangala'eetu dhiiga sana ofitti facaasanii lubichitti facaasee jara qalaman sana immoo horii sana aarsaa goree dhiyeessaa ture. Kun seera Musee keessa isa jirudha jechuudha. Ayyoonni kanaaf walitti dhufuu turan. Jarri immoo biyya bakkee biyya adda addaarraa gatii dhufanuuf waa'ee miidilistii kana manuma beektu amma immoo miidiyaa keessa iyyuu gidduu kana torban kana immoo guuteedhuma jira. Kallattii adda addaatiin dhufuu turani. Gatii kana miidilistii keessa jara Yerusaalem jiraatu sana duwwaa utuu hin ta'in bakka adda addaarraa gatii dhufanuuf ganzabni jarri ittiin bitanii ittiin gurguran immoo adda adda jechuudha. Gatii kana baankiin bara sana hin turre gatii ta'eef achuma immoo ta'aniitu ganzaba isaanii sana jijjiirratu turanii jechuudha. Waan ittiin bitanii waan ittiin aarsaa sana fa'aa dhiyeessanu achuma keessa ta'aniitu ittiin bitanii gurguruu turani. Qarshii isaaniis achitti jijjiirratu turan. Egaa Iyesuus Kiristoos waggaa 12 gara sana deemee jira. Inni ammaa garuu seera isaa jijjiiramu sana jijjiirama seeraa kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu isa jiru gochuudhaaf akka isa duraanii callisee bahuudhaaf utuu hin ta'in yookaan immoo umurii 12tti akka jara gidduu taa'ee argamee barsiisaa ture kitaaba keessa isa jiru hiikaa ture sana jaratti hiikee jaratti himuuf utuu hin ta'in amma murachiiseedhuma seeruma sana tumee isa moofaa dabarsee isa haaraa bakka buusuudhaaf waan dhufee waan mul'isu sana akka abbaa aangoo qabuutti akka aangoo qabeessatti walitti dhufee jechuudha. Egaa isa kana keessatti waan inni jijjiire argina jechuudha. Waan inni jijjiire waan isa moofaa sana keessa tureef waan isa haaraatti Iyesuus Kiristoos fide kana argina jechuudha. Isa duwwaa miti. Barumsa isaa kana keessatti waa'ee abdii namootaa du'aa ka'umsa sanaa arginaa jechuudha. Hundumti keenya kan walitti qabamne har'a akkuma jira bara Iyesuus Kiristoos ture mana Waaqayyoo keessatti inni jalqabaa walitti dhufuudha. Mana Waaqayyoo keessatti hundumti keenya mana qabna. Mana keenya sana keessatti Waaqayyo jira moo hin jiru? Jira moo hin jiru? Mana jiraannu keessa Waaqayyo jira moo hin jiru? Jira Waaqayyo. Waaqayyo bakka inni hin jirre hin jiru. Mana nu keessa jiraannu keessas Waaqayyo jira. Garuu mana isa keessa jirru keessaa guyyaa lakkoofnee sanbata kana maaliif iyyuu walitti dhufnaa inni jedhu isa tokko jechuudha. Maaliif walitti dhufnaa? Maaliif barbaachisaa? Eenyutu kana godhee ala jennu Iyesuus Kiristoosu kana nu mirkaneessuu isaa arginaa jechuudha. Iyesuus Kiristoos kana nu mirkaneessee jira. Jalqaba mana Waaqayyoo keessatti walitti qabamuun barbaachisaa akka ta'e Iyesuus Kiristoos nutti agarsiisa. Kanaaf namoonni tokko mana ciisaniitu maal Waaqayyoo yoo achi dhaqe malee nan dhaga'uu jedhu. Hin dhaga'amoo hin dhaga'u? Hin dhaga'a. Dhaga'uun nagaa. Isa hospitaala siree irra ciisee jiru Waaqayyoon nagaa. Isa dhukkubsatee jiru Waaqayyoon nagaa. Isa siree irraa ka'uu dadhabeef Waaqayyo achuma lafa ciisa isaa sanatti illee Waaqayyo isa yaala. Isa fayyisa. Hin danda'a, hin dhaga'a Waaqayyo. Utuu humna qabnu, utuu deemuu dandeenyu immoo mana ofiirraa adda ba'ee mana Waaqayyoo bakka jedhame. Bakka aarsaan Waaqayyoo itti dhiyaatu, galanni Waaqayyoo itti dhiyaatu.
wangeelli waaqayyoo itti lallabamutti immoo walitti dhufuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun isa adeemsa guyyaa har'aa Iyesuus Kiristoos gara mukuraaf kanatti lafa namoonni walitti qabamanii jiran kanatti argamerraa kana hubannaa jechuudha inni tokko. Inni kan biraa inaaffaa amaammata yookaan inaaffaa jedhameetu hiikamaa bakka lamatti. Amaammatas jedhanii hiikuu afaan keessatti. Amaammata kun maal jechuudha ala jedhanu fedhii cimaa hundumtuu fedhii qabaachuu danda'a. Garuu fedhii cimaa ta'e qabaachuu jaalala guddaa. Amaammata jechuun jaalala guddaa, fedhii cimaa akkasumas kutannoo cimaa kan agarsiisudha jechuudha. Egaa isa kanarratti maal argina? Mana Waaqayyoo keessatti kan Iyesuus Kiristoos nutti agarsiise callisee galee gaafa ilaalu manni Waaqayyoo mana qulqullummaa, lafa galata qulqulluu Waaqaaf dhiyaatu, lafa Waaqayyootti galateeffamu, lafa jaalalli Waaqayyoo keessa guutee jiru, inni dadhabe kan itti jabaatu, inni laafe kan itti cimu, inni beela'e kan ittiin quufu. Kun abaluudha jedhee utuu waliin qoodin hundumtuu Waaqayyoon abbaa godhatee hundumtuu ijoollee Waaqayyoo ta'ee keessatti kan wal arguu akka ta'e isa kana bu'uura gochisiisuudhaaf Iyesuus Kiristoos gara sanatti wal seene. Gaafa seenee jedhu garuu Iyesuus Kiristoos kanan argine jechuudha. Namoota sangaa jibicha kana gurguranu, oolota tumaamessa kana gurguranu, gugee kana fa'aa ta'anii gurguranu, qarshii jijjiirranu achi keessatti argee jechuudha. Hin callisne Iyesuus Kiristoos. Qaccee fo'atee jedha. Qaccee fo'ateetu horii achi keessa jiran sana achi keessaa baasee gugee isaanii gadhiisee gabatee jarri ta'anii ittiin qarshii jijjiiran sana jalaa galagalchee mana abbaa kootii, mana nagadaa, mana daldalaa gootanii jedhee. Bu'uurumti barumsa har'aa iddoo kanarra jira jechuudha. Manni Waaqayyoo ala inaaffii Waaqayyoo qabaan maal ta'uu qabaa? Akkam ta'uu qabaa? Mana Waaqayyoo inni jedhamu tokko mana isa Waaqayyoo utubaa qabu, manni namni keessatti walitti qabamu, kiristaanonni walitti keessatti qabaman mana Waaqayyoo jedhama inni tokko. Inni lammataa mana Waaqayyoo inni jedhamu, bultoo Waaqayyoo inni jedhamu laphee kiristaanotaa. Laphee akkamii qabna? Boqota akkamii, boqota hafuurawaa keessatti boqonnanni jedhus isa tokko jechuudha. Isa kana addaan baasineet ilaalla. Maaliif Museen ajaja isaatiin seera kennee fi seera isaanii sanaan immoo wanti Ayuudonni gochaa turan sun sirriidhuma ture amma sanatti. Amma Iyesuus Kiristoos dhufee gabatee isaanii gaggaragalchutti. Amma Iyesuus Kiristoos dhufee sangaa jibicha achi keessa jiru, oolota achi keessa jiran yaasee gadhiisutti jarri Ayuudotaa sirriidhuma seera Musee eeganii isa raawwachiisaa eegsisaa ittiin turanii jechuudha. Barreessitootii fi Fariisonni isa kana ta'anii eegu. Seera kana keessaa wanti tokko iyyuu akka hin irranne Musee kana nu ajajee yoo kana keessaa tokko bu'ee ilmoo keenyatti iyyuu abaarsi darbaa. Gati kanaatiif seera kana sirriitti eeggachuu qabna jedhanii eegaa turanii jechuudha. Isa seera sana kenneef garuu barra jarri isa gidduu isaaniitti argame. Rakkinni isaanii, irrinni isaanii inni guddaan isa kana ture jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irratti seera balleessuu dhuftee jennaan lakkiyaan raajotaaf seera cimsuun dhufe malee balleessuun dhufne raawwachuun dhufe jedheen. Isa kana taanaan immaa seera keenya numa guuttaa jedhaniitu eegani.
Isa kanaafis seera isaanii guutuudhaaf dhalatee dhanna qabaachuudhaaf guyyaa ta'etti gara mana qulqullummaa Waaqayyoottis akkuma namaatti deemee jira. Seera isaaniis eegee waggaa 12tti immoo amma ta'u akkuma ijoollee Ayihudootaa sana ba'ee Yerusaalemiinis deemee jira. Haa ta'u immoo malee amma bu'uura seeraa jijjiiru isa kakuu moofaa kaleessaatii fi isan immoo har'a kakuu haaraa taasisutu iyyuu addaan baasuudhaaf isa reellaayin jedhanu sana yookaan sarara diimaa isa jedhamu sana kaa'uudhaaf iyyuu qaccee fo'atee dhufe jechuudha. Qacceen sun sarara diimaa sana taati jechuudha. Qaccee sana booda horiin mana Waaqayyoo sana keessatti bakka kadhannaa sana keessatti eegasii hin argamne jechuudha. Gugeen achi keessatti kanaan booda hin argamne jechuudha. Daldaalonni jarri qarshii jijjiiran achi keessatti hin jiran jechuudha. Kanaan booda baase. Maaliif? Museenoo aarsaa dhiyeessaa cubbuu keessanii nuun jedhee jira. Ati immoo nu jala ari'attee jirta. Horii kana hundumaa, aarsaa kana, jibicha sangaa kana, hoolaa kana hundumaa nu jala ari'attee jirta. Maaliin iyyuu cubbuu keenya dhiifama kafannaa argannaa? Dhiiga maaliitiin iyyuu kanaan booda cubbuu keenya ofirraa lubichi dhufee nu qulqulleessaa yoo jedhanii gaafatan inni tumaamessa Faasikaa ta'eetu dhufuusaa sana agarsiisa jechuudha. Kanaan booda hoolaa isin fiddanii qaltanii dhiiga isaa ofitti facaastanii lubichi isinitti facaasee Waaqa isinii kadhatee cubbuu keessan irraa bilisa baatanu yeroon isaa darbee jira ittiin jechuudhaaf. Kanaan booda tumaamessi hoolichi hoolaan Faasikaa aanaadhaa jechuudhaaf Yesuus Kiristoos bakka horii sanaa hundumaa ari'atee kanaan booda dhiiga jara kanaatiin qulqullummaa lubbuu keessaniin argattanu ijoollee Addaam hundaaf dhiigni dhangala'u kunis al tokko dhangala'ee yeroo hundumaatiif ijoollee Addaam hundumaa kan amma jiranuuf kan gara fuuldureetti dhufanus cubbuu isaaniirraa kan qulqulleessu dhiigni tumaamessa hoolaa inni cubbuu hin qabaanne tumaamessichi hoolaa inni qaraaniyoo irratti dabarfamee kennamuudhaaf jiru anaa jechuu isaatiin hoolota jara sanaaf horii achi keessa jiran kaase galanni isaaf haa ta'u. Seera jijjiiree jechuudha. Bu'uura seeraa isa kakuu haaraa keessa jiru guyyaa kamisaa utuu hin fannifaminiin dura isa jiru kunooti kakuu haaraa kootiif kan ta'u xuwwaa kana fudhadhaa, xoofoo kana fudhadhaa, keessaa dhugaa. Inni kun jireenya bara baraa isinii kenna. Kunooti nyaata kana, hibistii kana nyaadhaa fudhadhaa, nyaadhaa kun jireenya bara baraa isinii kenna jedhee kamisa jimaatotu fannifaminiin dura isa jiru sanarratti seera tume sana asirratti dhufeetuyyuu guyyaa Faasikaa jaraa kanaa kana agarsiise jechuudha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Inni kun wal qabatee deema isa amma jirru wajjin. Kiristinnaan mana Waaqayyoo keessa amma akka jirrutti abdii guddaa inni nu horu silaa tokkoon keenya sanbata kana yegguu dhufnu silaa inni kaan jabbii harkisaa, inni kaan hoolaa harkisaa, inni kaan gugee fidee dhufee silaa teenyee sagalee Waaqayyoo kana yegguu barannu hoolaan asii marataa, jibicha achi bookkisaa, gugeen asii kaatti. Maaliif egaa eega barumsa booda egaa jara kana immoo qalleetu silaa dhiigasaa namoota fidan irratti cubbuu isaaniitiif faffacaasee qeesiin baadii deemuu turanii jechuudha. Amma isa kana nu hambise gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni isaaf haa ta'u. Isa kana nu hambisuusaa seera kakuu haaraa kana bu'uura godhee nuu kaa'uusaa sana kan nu ibsuun akkaataa kanaan isa karaa hoolotaa fi jibichoota sanaan deemu sana hambisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inaaffi mana kootii na qabee tokko manicha mana Waaqayyoo, manni Waaqayyoo walitti qabamanii keessatti Waaqa galateeffatan kana
mana daldalaa gochuu isaanii jechuudha. Inni kan biroo mana Waaqayyoo inni jedhame lapheen keenya lafa Waaqayyoo keessatti gammadee jiraatu bu'uura laphee keenyaa onnee keenya sana teessoo Waaqayyoo mana daldalaa goonee jirraa ilaata. Lafa afurri amaan itti deddeebi'u goonee jirraa laata. Lafa Waaqayyootti boqotu goonee jirra moo lafa afurri qulqulluutti boqotu goonee jirra moo lafa afurri amaan itti boqotu goonee jirra laphee keenya. Inni kun gaaffii keenya jechuudha. Isa sirreessuu qabnu jechuudha. Isa kanaaf inaaffii qaba gooftaan keenya. Egaa inni wangeela Maatiyos inni wangeela Yohannis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 jalqabee ibsamee jiru kun wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 12 irratti akkasuma wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 15 irratti akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 49 irratti illee kaa'ameetu jira jechuudha. Isa kanamma seenessa saayoo seenessaa oolle waggaadhaan gaafa mukraab jedhamee torban sadaffaa xoomii guddaa kana waa'ee dhuma isa kanaa barsiisnaa. Amantaan ortodoksii bakka jiru hundumatti guyyaa har'aa waa'ee mukraabii kanaa waa'ee Iyesuus Kiristoos mana qulqullummaa kanatti wal seenuu isaatiif mana qulqullummaa kana keessatti waan arge waan Waaqayyoon hin gammachiisne waan isa hin gammachiisne gara fuulduraattis immoo amantoonni hordoftoonni amantaa waan taasisuu hin qabne akka irraa of qusatanuu fi bu'uuruma mana Waaqayyoo keessa isa jiraatu taasisee jechuudha. Yeroo ammaa maatiiwwan Waaqayyoo manni Waaqayyoo maal fakkaataa isa jedhu sana mee qalbii keessanitti yaada. Manni Waaqayyoo maal fakkaataa? Amantaan keenya maal fakkaataa? Biildingii yookaan gamoon mana Waaqayyoo mana qulqullummaa Waaqayyoo eenyu kiristaanonni keessatti walitti qabaman maal fakkaata? Biyya Ameerikaan akkuma argitan nuyi amma mana kiristaanaa fayyisaa addunyaa akkanaan jirra. Guyyaa Monday to Friday mana barumsaa kan ta'an manni iddoo baay'ee isa booda sanbata dhufanii seetaap godhanii Waaqayyoon itti galateeffatanii dhiisaniitu deemu. Monday to Friday akka kana high school adda addaa irratti baaskeetii keessatti isa taphatamu galma guddaa sana keessatti mana waaqeffannaa sanbata godhatanii eeyyamsiifatanii achi keessatti eega tajaajilamanii booda isa immoo dhiisanii deemu. Monday to Friday immoo barattoonni achi keessatti barachaa oolu. Isa kana miti amma kanaa sofnu. Maaliif inni kun namni biyya isaatii godaanee namni karaa deemu yookaan namni kiristaanni bakka ga'e hundumatti sababa himatee waaqarraa addaan akka hin baane akkaataa haalli isaa mija'etti waaqa isaa galateeffachuun kanuma jirudha jechuudha. Abrahaam yoo argine dunkaana baattatee deemaa ture. Bakka deeme hundumatti dunkaana dhaabeetu dunkaana sana keessatti waaqa isaa galateeffataa ture jechuudha. Kanaaf kiristaanonnis yeroo bara hamaa ture bara godaannisi kiristaanotaa tures kiristaanonni bakkuma ga'anitti walitti qabamanii sagalee Waaqayyoo muka jalatti isa ta'u kaataakumbi jedhama lafa kiristaanonni ajjeefamaa turan bara duraanii sana keessatti keessumaa Christian persecution isa jedhamu bara duraanii sana keessatti akka namni jaran argine dhokatanii boolla keessatti faa gadi fagoo bakka ta'etti faa wangeela kana baratu turanii jechuudha. Kiristinnaa isaanii wal ciccimsuu turanii jechuudha. Waan argatan wal jajjabeessanii waan argataniin waan bira ga'aniin lubbuun keenya oolteetti kiristinnaa keenya eeggannaa jabaadhaa jedhanii wal jabeessanii deemuu turanii jechuudha. Isa kana biyya Room keessa yoo argitanii namoonni biyya Roomaa keessumaa Xaaliyaan biyya Roomaa keessa akkaataa siinagoog yookaan kaataakumbi isa jedhamu lafa keessa lafa dhokatanii ittiin wal jajjabeessaa turan sana arginaa jechuudha. Egaa inni kun bara rakkooti, bara godaannisaati, bara waraanni jiru, bara balaan adda addaa dhufu kiristiyaan akka kanaan amantii isaa tursiifate. Haa ta'u immoo bara nagaan jiru mana kiristiyaanaa keessatti nama akkamiin walitti qabataa akkamiin walitti dhufaa inni jedhu waan tokko jechuudha. Mana kiristiyaanaa keessatti akkaataa baay'ee jira. Namni tun cuubamin
mootummaa waaqayyoo galuu hin danda'u. Kanaaf namni cuubamuudhaaf immoo lafatti cuubamuu barbaachisa. Ala godaannis jiru, ala rakkoon jiru, ala waraanni jiru immoo dubartiin deessee ilma see yookaan tala see deesse sana lafatti cuubdu iyyuu hin qabdu. Yeroo akkanaa maal ta'aa kan jedhu wanta kanaa bakka teolojiitti bakka ayyoonni jirannutti illee baay'ee dubbifamaa jechuudha. Maaltu ta'a? Gaaffiin akka kanaa sammuu keessas dhufuu danda'a. Isa kanaafis abbootiin keenya karaa amantaatiin waan ka'anii jira jechuudha. Waan barsiisantu jira. Inni kun exceptional jenna. Ala rakkoo bara rakkoo akkamitti fayyadamna. Amma garuu mana qulqullummaa waaqayyoo ala jennu ala bara nagaa manni waaqayyoo maal fakkaata? Maal fakkaachuu qaba? Nu illee asittiin bakka amma jirrutti bakka nagaa jirra. Manni waaqayyoo keenya maal fakkaata isa jedhu ofii keenya laallee mana waaqayyoo isa jedhame qalbii keenya laphee keenya irraa kaasnee mana waaqayyoo moosa kiristaanonni walitti dhufanii ijaaran sanarraa ilaallaa jechuudha. Egaa maatiiwwan waaqayyoo isa kana keessatti mana waaqayyoo jechuun maal akka ta'e ammuma ta'e qabxiinuma ta'e tokko tokkoon ilaalla. Mana waaqayyoo jechuun inni jalqabaa bakka kiristaanonni walitti dhufanii waliin waaqayyoon itti galateeffanuudha. Mana waaqayyoo jechuun kiristaanonni walitti dhufanii eessatti walitti dhufu? Mana kiristaanaa. Nuyi kiristaana mannan keessa jiraannu mana kiristaanaati miti. Isin kiristaanota bakka isin jiraattan manni keessa mana kiristaanaati miti. Manna Yihudii jira, namni amantaa Yihudii hordofu. Manni musliimaa jira, amantaa musliimaa kan hordofu. Manni kun eenyu amantaan isaa maaliidha? Kiristaana. Manni kun mana kiristaanaati jechuudha jedha. Garuu achitti sagannaa lakki achitti keessa jiraan. Achi keessa jiraan. Manni nu keessa jiraannu mana kiristaana. Maaliif nu kiristaana gati ta'e manni keenyas keessa jiraannus mana kiristaanaati. Inni mana kiristaanaa jedhamuu hin danda'u jechuudha. Akkaataa isa kanaani inni kontekstii isa kanaan yookaan hiikoo isa kanaan bakka kiristaanonni walitti dhufanii waaqa galateeffatanuu ala jedhu isa kana jechuudha manni kiristaanaa. Bakka jirru mana keenya walitti dhufnee galateeffannu. Bakki nu keessa jiraannu sababa keenya mana kiristaanaati jedhamee jira. Inni nu walitti dhufnee immoo hundumti keenya waliin waaqa keenya galateeffannu mana kiristaanaati. Mana kiristaanaa jechuun lafa aarsaan ixaannisaa foolii gaarii qabutti dhiyaatudha. Manni kiristaanaa lafa taabota fuulduratti hundumtuu dhufanii waaqayyoon itti galateeffatanudha. Manni kiristaanaa lafa hundumtuu mana isaatii dhufee taa'ee wangeela waaqayyoo ittiin baratudha. Bakki kun mana kiristaanaa fuula waaqayyoo jedhamee waamama. Fuula waaqayyoo dura kan hin tajaajilu. Yaadattu Zakkaariyaas aarsaa isaa qabatee mana waaqayyoo keessa tajaajiluudhaaf aarsaa kana yeroon inni ixaanatti ulu gaafa toorri isaa qaqqabu aarsaa kana dhiyeessuudhaaf gaafa jedhee Elsaabeet haati manaa kee in ulfooftii atis ilma argattaa gaafa Gabriel qulqullichi ergamaa waaqayyoo dhufee itti himu ati ergamaadha miti jedheen ergamaadha waaqa biraan ergamee dhufe an Gabriel isa fuulduree waaqayyoo tajaajiluudhaaf ittiin jedhe taadhaa waaqayyoo biraa ergamtee dhuftee nama ijoollee godhachuu danda'uu fi nama ijoollee godhachuu hin dandeenye akkamitti wallaaltanoo dulloome amma lafa guure amma dargaggummaa kooddee bee kanaan booda ilma godhadhamoo maa inni natti haasoftu kan ammaa dur kadhadhee tan inni dhiise ani dulloome haati manaa koo Elsaabeetis dulloomtee jirti eessaa fideen ijoollee godhadhaa ittiin jedhee gaafa ittiin mormu ani koo ergama waaqayyoo teessoo waaqayyoo fuulduratti kan isa tajaajiluudhaami fuuldura waaqayyoo kan tajaajiluudhaami ittiin jedhee jechuudha. Gati kanaatiif ergaa waaqayyoo biraa dhufeef sun egaa kan seenaan Zakkaariyaas kan of danda'e mataasaa qaba dheeraadhas waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru. Ati dulloome yoo jette haati manaa kollee ijoollee godhachuu barra irra darbe yoo jette egaa waaqaaf kan dadhabamu hin jiruuti ilma godhattaa jedheeni Yohaannis isa cuuphaa akka inni isarraa dhalatu waaqayyo dhaamsatti itti himee jechuudha. Yeroo sana Zakkaariyaas eessa ture ala jennu
fuuldura waaqayyoo ture. Fuuldura waaqayyoo mana waaqayyoo keessatti fuuldura waaqayyoo tajaajilaa ture. Anamma fuuldura keessatti dhaabbadhee jira. Isin duwwaa miti fuuldura waaqayyoo dhaabbadhee jira. Waaqa fuuldura dhaabbadhee jira. Waa'ee waaqaa isin ibsuudhaaf aniyyuu fuuldura waaqayyoo asala dhaabbannee tajaajillu. Bakki kun bakka fedhii waaqayyoo uummatatti dabarsinee kadhannaa uummataa immoo wajjin waaqayyootti wal finnee waaqatti kadhannudha jechuudha. Bakki kun bakka qocolloo miti jechuudha. Bakki kun bakka itti wal jibbaa miti jechuudha. Bakki kun bakka fedhii foonii itti raawwannu miti jechuudha. Bakki kun bakka fedhii dhuunfaa keenyaa galmatti hin gaachuudhaaf fiignu miti jechuudha. Bakki kun fedhii eenyuu guuchuudhaaf bakka dhufnedha. Fedhii eenyuu? Fedhii waaqayyootti guuchuudhaaf. Kana malee kana ta'uu dhabaannaan nuyi jarri maqdasa isaa keessa galleessa tajaajillus fedhii keenya guuttanna jennee deemnaan seenaa ijoollee Eelii sana nu qaqqabaa jechuudha. Ijoolleen Eeliin lubicha ta'ee utuu jiruutu waaqayyo kan isaa hin malle ijoolleen isaa mana waaqayyo keessatti akkaataa jarri ittiin tajaajilanu bara sana Lewwiidhaa sanyiidhuma tokkorraa duwwaa dhufameetu achi keessa galama malee namni inni kaan tasan galuu ture. Abbaan dhalatee inni achi keessa galaa ijoolleen isaa wal harkaa fuudhaniidhuma achi keessa galu. Ijoollee gosa 12 Israa'el keessaa Lewwii isa jedhamu sana duwwaatiyyuu lubummaadhaaf filatamee jira. Amma biyya keenya keessattis al tokko ilaalchi dogongoraa baay'een kan dhufu isarraan kan ka'eedha. Nuyi sanyii lubootaati. Jarri kun luba ta'uu hin qabanu. Jarri kun tajaajiluu hin qabanu kan jedhanii daangessanii ofii isaaniitii maqdasa keessa yookaan gara olaanaa mana qulqullummaa waaqayyoo keessa galanii ala jedhaa jiran jara kaaniin immoo isin asitti dhaabbachuu qabdanii wal darbuu qabdanii jedhanii yookaan sirna haaraa miti yookaan kakuu haaraa keessa jiranii yookaan kakuu moofaa keessa hin jiranii waluma gidduu irratti rakkatanii jirantu jira jechuudha biyya keessattis iddoo adda addaattis. Yesuus Kiristoos isa kana nuu cabsee jira. Galanni isaaf haa ta'u. Ijoollee Eelii ala arginu mana waaqayyoo keessatti yagguu tajaajilan kan jiraa hin malle fedhii foonii isaatiin kanatu nuu malaa jedhanii isa waaqayyo isaanii kaa'e sanarra darbanii akka fedhii isaaniitti aarsaa waaqayyootuun dhiyaatin kan isaanii ta'u kanannaa mala jedhanii keessaa kan waaqaa dhiisanii maal waaqati nyaataa biddatoo gubaa maal godhaan kunoo kana farbaanna kana qooda biddi gubutu nu nyaannee wayyaa isa kana agubatu jedhaniitu foon isa gaarii filachuu jalqaban. Isa jiraa kenname jira. Isa hafe aarsaa godhaa dhiyeessaa jedhamanii jirani. Garuu gaafa ta'anii ilaalan abidduma dhufee gubeetu deema aarsaa isa jarri dhiyeessan sana. Inni immoo mallattoo waaqayyo aarsaa isaanii fudhachuudha gaafa ilaalan waaqayyo isa gaarii kana tumaamessa qalamee foonsaa kana bakka bakkaan itti baasanii ka'anii sana abiddi dhufee fudhatee deema gubee deema. Abiddiin gubannu isee kana duwwaa nyaannee maal nu godhaa jedhanii ofuma isaaniiti utuu jaraa hin eeyyamamin aarsaa sana irraa jalqabatuun dhiyeessiin ofii isaaniitii filachuu jalqabanidha. Mana waaqayyoo keessattis har'a waaqayyoo mana isaa kana mana qulqullummaa isaa kana asala nu kaa'u qulqullina keenyaan miti. Jabeenya keenyaanis miti. Beekumsa keenyaanis miti. Waaqayyo sababa nu godhee akka meeshaatti uummata akka tajaajilu nu filatee as nu kaa'ee jira. Yoo nu isa tajaajiluu dhabaanne waaqayyo kan biraa immoo qaba fideetu immoo akka tajaajilu godha jechuudha. Akka ofitti hin boonne jechuudha. Anatu kana gochuu danda'a. Ana malee kun ta'uu hin danda'u akka hin jenne. Waaqayyo karaa baay'eedhaan hojjetoota isaa jara dhokataa fidee hojjechiisuu danda'a. Waaqaaf galanni haa ta'u. Gatii kanaatiif mukuraabii kana keessatti mana waaqayyoo mana qulqullummaa kana waan qulqullinaa keessatti yoo hojjechuu dhabaanne bu'aansaa qaccee fo'ame kanaan garafamanii ba'u ta'a jechuudha. Waaqayyo kanarraa nu abaraara. Waan gaarii immoo yoo hojjenne manni amantaa keenya akka institushiniitti illee institushinii gaarii qabna. Ortodoksii manni amantaa keenya ortodoksiin institushinii biyya keessaa amma biyya bakkeetti
cimsitee hojjettee waggoota baay'eedhaaf kana caalaa deemuu dandeessii turte. Garuu hin danda'amne. Maaliif hin danda'amne? Bulchiisa gaarii dhabuudhaan hin danda'amne. Bulchiisa gaariitiin jiru. Bulchiisni gaarii dhabamuun sun immoo bara sana duwwaa miti. Isa ammaa kanallee utuu Yesuus Kiristoos dhufee mana isaa keessatti maal argaa utuu jennee jalqaba gaafa wal galuu namoonni tokko tokko maal manni Waaqayyoo kun suuqiin asiin jira, kiyooskiin asiin banamee jira, iddoo kan biraatti immoo hoteelli asiin banamee jira, maaltu banamee jira. Karuma kamiinuu mana Waaqayyootti wal seenuu jedhama isa biyya keessaa namni tokko tokko jechuudha. Bulchiisa isaa sanarraa biyya bakkee kanatti immoo ilaala. Mana amantaatti aanee cherchiitti aanee kan jiru maa'inni ala jettanu ala iddoo baay'ee ilaaltanu mana barumsaa kiliinikii kana fa'aa waan adda addaatu jira. Inni kun eessarraa ka'a? Ilaalcha maalirraa ka'a? Hundumtuu akkana ture manni Waaqayyoos ala jennu bulchiisa manni kiristaanaa haala addunyaa kana keessatti ala jirrutti jechuudha. Adeemsuma fooyya'aa deeme bulchiisa lafarraa kanaa wajjin wal simataa deema. Wanti haaraan hin jiru. Wal simataa deema. Manni amantaa Ortodoksii keenyaa siisoo yookaan harka sadii keessaa gibira guuramu keessaa gibirri harki tokko bataskaanaaf galaa ture bara durii. Isa booda gaafanni kun immoo afee jedhu namoonni Ortodoksii taatanii birrii 12 ji'atti birrii tokko birrii 12 membershippii kaffalaa jedhamaa ture yaadattu kan. Membership sabakaa gubaa'ee jedhamee birrii tokko birrii 12 waggaatti kan kaffalamu yaadattu. Maaliif siisoon alaafu bara dargii sana dhufee jijjiirama fidee jedhee dargiin lafa sana mareen laaraashus jedhee tirfi beetochi warasaa jedhee mana isaa hafee isa tirfii sana hundumaa fudhatu. Manni amantaa Ortodoksiis immoo isa seenaa Finfinnee keessatti illee ijaartee turte gamoo gurguddaa sadan tokko keessaa fudhateetu miliyoona 5 kennaa. Isa kana ofiin dhimma itti ba'a jedhee dargiin fudhate. Isa booda waggaa 17 wanti tokko iyyuu turre jechuudha bulchiisa sana keessatti. Institutiona isa jiruun isinitti himaa jira mana Waaqayyoo sana keessa. Isaan booda bara immoo jijjiiramee ammas immoo darguun deemee immoo Mallas ala dhufee jedhu mana sana deebiseetu birrii miliyoona 5 isa kennamu sanarraa kuteetu hintsaa lamman tokko hambifateetu miliyoona 2 isinii kennaa hintsaa 3 fudhadhaa immoo jedhee kenneef jechuudha. Amma deengadda immoo Mallas isee gadeeme booda immoo muummeen ministeeraa amma jiran isaan jenna miti amma isa jiru isa darbe akka barbaanne haasofna isa amma jiru garuu isin jenne haasofna egaa ganaan darbine gati ta'eef an amma kanin isinitti himaa ture seenaa gati ta'eef isaan kun seenaa keessa hin jiranu amma hojjechaa gati jiranuuf akka jiru fudhadhaa amma kanaan booda darraas waan eegdan hin qabdanii birriin miliyoona 2 isinii kennu hin jiru jedhan. Inni kun akkaataa manni Waaqayyoo mootummaa lafaa bulshaa jiru wajjin akkaataa ittiin deemtu barra jijjiiramaa deemaa jira. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Amma qarshiin 12 kennamu suni sabakaa gubaa'ee qarshii 12 kaffaliin jedhamu suni alam biyya ture waggaa 20 duratti hin beekaa qarshii 24tti jijjiiramee ture. Kanaan qeessota bulchuu hin dandeenye, kanaan bulchiisaaf faayinaansii barbaachisu gochuu hin dandeenye jedhamee jechuudha. Haa ta'u immoo baadiyyaa keessa manni Waaqayyoo jiran maal fakkaatu yoo jettanii gaafattan mee sammuu keessaniin gara biyyaa dhaqaatii baadiyyaa keessa bataskaanota jiran mana qulqullummaa Waaqayyoo jiran yaadadhaa. Al tokko Kafaa Shakkaa Beenchi Maajii Agar Sibkat lafa jedhamuun barsiisaa. Achitti ramadameetu barsiisuu dhaquu gaafa barsiisuu dhaquu waradaa Beeta Kinet na fuudhanii deemanii fardaan gaangeen na fuudhanii deemanii hangaangee kanas baay'ee gulufuu kanas hin danda'u garuu tiraanispoortiin kan biraan jiru. Utuma deemtuu irra taa'ee utuun deemuu gaangeen waa argattee miillisee akkana jennaanan dursee naniin asfaaltii irratti irraa jilba koo ammallee milikkita qaba lafan madaa'e namichi wayyoo na jalaa du'ee barsiisaan jedhanii baala wayii dhaqanii daggala keessaa fidanii sukkuumanii natti dibanii achumaan lakkii homaan taane lakkii jabaadheeraa lakkii jedheenuman iyyuu gara sana deeme. Gaafa achi bataskaana baadiyyaa sana dhaqu waggaadhaan ala taabonni ba'u hundumtuu marga fideetu marga buusachi keessatti namni haree baasu hin jiru. Waggaan dhufus ittuma dabalu akka ispoonjiiti wal nama kaasaa margi sun rimmi keessaa nyaatee dhumee jechuudha. Keessa gaafan galu maqdasa keessa
namoota sadii ijoollee footoo ijoollee sadii achi keessatti laxxafanii jiran maal kun jedhee gaafa naqu Ingiliffaan Air Force maaloo kan jedhu ijoollee sadii suura wal fakkaataa tokko Air Forceedha tokko Baaraayiliidha tokko maal kan jedhu achirratti laxxafamee ijoollee adaadii sadii maa inni kun jedheen kan amma nama fidee nuu kenne Sillaasee dhadhaneedhaan jedhan beekumsa jiraati kun ani keessi koo akkam akka gubatu anatu beeka ilaalaa isumayyuu kootu ta'ee rimmi girgiddaa keessa bahee nyaatee fixeera isumayyuu jechuudha nyaatee fixeera amma manni Waaqayyoo istiraakcharii qabnu keessatti magaalaa amma baadiyyaatti ammam wal simatee waliin deemaa ala jennu waggaatti al tokko nama dhabanii taabonni ala xiqqataa sanallee hin bahu jechuudha jetti. Magaalaa Finfinnee keessatti isa ammaa kanan isinitti himaa bataskaana 270 jira isa ammaa kana mana Waaqayyooti kun. Bataskaana tokko keessatti amma nama 250tu tajaajila bataskaana tokko keessatti. Inni baadiyyaa garuu qeesii tokko dhabeetu cufamee ta'a. Manni Waaqayyoo isa jiru. Inaaffiin mana Waaqayyoo ana nu qabu kiristiyaanni achi jirus kiristiyaanni as jirru hundumti keenya Waaqa fuulduratti tokkichuma lubbuun keenya tokkichuma walii yaaduu yoo qaban kan koo malee yoo jechuu dhaban anaaf inni na barbaachisu obboleessa koos achi jiruuf isin barbaachisaa ummata koos achi jiruuf isin barbaachisaa yoo jenne inni magaala keessatti kuusamee jiru baadiyyaa keessa jiruuf sana bira ga'u qaqqabuu qaba jechuudha. Nu inni as jirru haala dandeenyeen inaaffiin mana Waaqayyoo yoo nu qabe isa sanaaf qaqqabuu qabna jechuudha. Kiristinaa jechuun anaanatti toleera kanaan booda kan isa kaaniin ani ilaallatu jechuu miti. Isa kana taanaan qaccee Yesuus Kiristoos fo'ate kanaan garafamuudhaaf jirra jechuudha. Mana isaa keessaa ba'uudhaaf jirraa jechuudha. Maaliif kiristinaan inni jabaate keessaa fiigee ba'ee isa kaan akka barbaadde taasisuuf isa jedhu tun ta'een mana Waaqayyoo keessatti mana baay'ee jira bakka baay'ee jira jedha. Mana Waaqayyoo keessatti bakka baay'ee jira inni jedhu kun inaaffi mana Waaqayyoo ala nu qabu inni saatii ganamaa dhufes inni ijoollummaa saatii keessatti guddate inni immoo eega of baree booda dhufes inni immoo waan foonii isaa sana xumuratee xurataa eega ba'e mana Waaqayyoo keessa dhufes inni ganama dhufes guyyaa dhufes galgala dhufes gatii isaa kan kaffaluuf Waaqayyoodha. Gatii kanaaf jarri mana Waaqayyoo keessa jirru inaaffaan nu qabu hin qabu walii yaaduu qabna. Maaliif manni Waaqayyoo mana hundaati. Kaffaltii Waaqayyoo kennu hundaaf. Inni kun garuu bara ammaa kana hundumtuu gara ofiitti gara of barbaadutti keessumaa immoo amma qaamileen siyaasaa aangoos qabaatuun jarrangoo barbaadanus mana Waaqayyootti tajaajilamuudhaaf akkaataa ittiin deemanu ala arginu isa kan Waaqayyoodhaaf dhiisaati isa Qeesaariif dhiisaa jennees haasa'uu dadhabne jechuudha nuumtu. Jarri mana Waaqayyoo keessa jiraannu iyyuu jechuudha. Jarri biyya bushan, jarri siyaasa gaggeessan mirga isaaniiti. Mana amantaa keessa dhufanii tajaajila argachuun mirga isaaniiti. Namni mana amantaa keessa dhufu dhuunfaa isaatiin siyaasa keessaa walaba ta'u jechuu hin dandeenye. Mirga keessan isin siyaasa barbaaddan amanachuun mirga keessan. Paartii siyaasaa barbaaddan hordofuun mirga keessan. Manni amantaa kun garuu paartii tokkoof kan dhaabbattu miti jechuudha. Siyaasa garee tokkoof kan dhaabbattu miti jechuudha. Namoota hundumaatiin nagaan nuu kottaa jettee hunda simatti. Biyya keenyatti garuu kun sirraachuu akka qabu hundumti keenya jarrangoo keessa jirtanus yoo jiraattan irratti hojjedhaa. Amantaan kamiyyuu siyaasarraa bilisa ta'uu qaba. Manni Waaqayyoo bilisa ta'uu qaba. Kana malee qaccee kanatu nu garafaa jechuudha. Manni Waaqayyoo abbaa qabeenyaa fi isa qabeenya hin qabaanne sooressaa fi hiyyeessa wal qixatti ilaaltee mana Waaqayyoo keessatti keessummeessuu qabna. Isa sooressaa fi inni kun abbaa qabeenyaati, inni kun birrii qarshii baay'ee baaseetu nuu kenna jennee isaa loognee dhugaa iyyoomtu sanaa isee waan qabaanne sanaa dhiibnee isa sooressa sanaa murteessina mana Waaqayyoo keessatti yoo ta'es qacceedhuma Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus fo'ate kanatu iyyuu nu faana jira jechuudha.
manni waaqayyoo isa sooressaas isa hiyyeessaas isa humna qabus isa humna hin qabaannes qixatti ilaaltee murtii kan murteessitu taa'uu qabdi. Maaliif kaayyoo waaqayyoo inni nurratti qabu ummataaf dhiyeessuudha hojiin keenya gatii ta'eedhaaf. Fedhii waaqayyoo nurraa barbaadu sana ummataaf dhiyeessuudha gatii ta'eedhaaf. Namni inni murtii lafarraa fuula laallatee yookaan abbaa qabeenyaa uffata isaa laallatee haadha qabeenyaa uffata isaa laallatee murteessuu fi danda'a. Waaqayyo immoo salaphee keessaa bakka dhugaan jirtu sana laala gatii ta'eedhaaf. Manni waaqayyoo kanaaf maatiiwwan waaqayyoo amma miliyoona meeqa manni kiristaanaa insa maal fakkaate ijaarraa. Namni immoo naannoo sana jiru waan nyaatu hin qabu, waan dhugu hin qabu, bishaanuma dhugullee hin jennee fi hin keenyeef waan inni nyaatullee hin jenne yookaan kiliinika alanni dhukkubsatullee dhaqee itti yaalamullee hin gooneef. Gatii kanaatiif namicha fakkeenya waaqayyootiin ijaaramee mana waaqayyoo jedhame asitti dhiisneetu karaa daariitti dhiisneetu insa harka namaatiin toshamu hojjennaa jechuudha. Wal dura darbe dura nama kaasneetu silaa nama isa kaasnee sanaa wajjin mana waaqayyoo sana ijaaruu nu barbaachisa. Manni waaqayyoo ijaaramuu qabu jechuuf miti. Manni waaqayyoo ijaaramuu qaba. Garuu namicha isa fakkeenya waaqayyootiin harka waaqayyootiin uumame kana uumaa namaa kana uumama namaa kana tiksuu bira dhaabbachuu isarratti mana waaqayyoo arguun nurra jiraatama. Beeta maqdis isa jedhamu mukraab inni jedhame lafa waaqayyo keessa jiru laphee namicha sana ilaaluun nurra jiraataa jechuudha. Inni kun Christianitics jedhameetu Christianitics ethics kana maal jenna afaan Oromootiin? Ethics kana maal jettan? Safuu ethics professional ethics jenna, Christian ethics jenna. Namni tokko safuusa jennu fudhattanii moo kan biraa jira? Naamusa walitti dhufaa? Egaa afaan guddifannaa kanaaf walitti dhufne aadaa guddifannaa, afaan guddifannaa, wal gaafannaa, walii deebisnaa, ani isinirraa baradhaa, isinirraa barattu. Gatii kanaatiif Christian ethics value waan kiristaana tokkorraa eegamu ala jennu standardii ta'eetu jira. Ulaagala kiristaana ta'uudhaaf eegamu tokko jechuudha. Minimum requirement ala kiristaana namni tokko ta'u qaamaan kiristaana ta'uu keenya akka Phexros yaadattu miti ala bidda qaammachuu dhaqe sana uffannaan kee beeksisaa ati kiristaana Yesuus wajjin turtee jedhanii ni gaaffin inni tokko isa. Uffanni keenya kiristaanummaa keenya akkaataa agarsiisu qaba. Isa duwwaa miti. Haasaan kee beeksisaa ati Yesuus wajjin turtee jettee dubartittiin. Haasaan keenyallee akkaataa kiristaanummaa qabu sanaan ta'uun dhugaa haasa'uun nu barbaachisa. Dhugaa haasaan kiristinnaan ni jedhamu dhugaadhaan dhugaa jechuu sobaan soba jechuudha. Hin kakattuyyuu maasi kakachiisa. Hin kakatin siin jedha Waaqayyoyyuu. Dhugaa yoo ta'e dhugaa jedhu. Soba yoo ta'e soba jedhi malee kakatinuu siin jedha. Haasaa keenyaanuu kiristaana ta'uu keenya beeksisuu qabnaa jechuudha. Bara ammaa hin jiru. Bara ammaa rakkanne dhugaa fi waan dhugaan taane addaan baasuun nu rakkise. Isa kanarra immoo bara teeknooloojii AI kana dhufee kunoo isa tamannullee isa ilaallu viidiyoo isaallee ilaallee viidiyoo wanta biraadha namichi wanta biraadha. Waan adda addaatu uumamaa jira. Bara akka kanaa keessa kiristinnaan akkamitti namni kiristinnaa isaatiin cimee darbuu qaba. Bara sooshaal miidiyaa kana bara tiiktookii kana keessa kiristinnaa keenya akkamitti mana waaqayyoo kana naaffii mana waaqayyoo nu qabee keessa darbuu qabna. Waa'ee mana waaqayyoo kophee baafatanii mana waaqayyoo keessa galanii waaqa galateeffachuu kana duwwaa miti. Laphee keenya keessatti waaqayyo akka nutti gammadutti akkamitti hojjechuu qabna. Inni kun isa guddaa isa bu'uura ta'u jireenya ta'uudha. Instituushinii irraa dhuunfaa keenyaanis jechuudha. Akka waloottis kana baasnee maaliif haasofnaa ala jennu hundumti keenya ga'ee keenya fudhannee sirreessuudhaaf akka nu ta'utti jechuudha.
walitti himnee wal qeeqnee sirreessuudhaaf akka nu ta'utti maaliif fayyada? Mana amantaa keenyaaf nu fayyada, biyya keenyaaf nu fayyada, ummata keenyaaf nu fayyada. Isa kana keessatti gumaachi nu goonu Waaqa birattis illee nu kabaja qabaa jechuudha. Tokko tokkoon keenya Waaqa biratti kabaja argannaa jechuudha. Gati kanaaf inaaffiin mana keetii na qabee jira ala gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos jedhu mee wal ilaalaa. Obboleessi keessan ala gaddu waa'ee isaa quuqaminni isinitti dhaga'amaa? Obboleessi keessan ala boo'u, ala dhiibamu, ala waa jalaa irratu utuu isin jirtanuu qaqqabuu fi dadhabdanii obboleettiin keessan ala kophummaan itti dhaga'amu mana Waaqayyoo keessatti maaltu isinitti dhaga'ama? Walii yaaduun hin jiraa? Wal hubachuun hin jiraa? Inni kun amma hin jirretti kiristinnaan keenya gaaffii keessa jira jechuudha. Kanarraa sadhumaa immoo kakuun eega jijjiirame, seerri eega jijjiirame booda inni tumaamessaanii fi jibichaanii gugeedhaanii fidanii aarsaa dhiyeessanu sun aarsaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaraanii irratti kaffale sanaan oolaa faasikaa ta'ee isa dhiyaate sanaan guyyaa kana kan inni barsiise keessaa inni tokko mana qulqullummaa kana jigsaa jedheen jigsaa mana qulqullummaa jaartan kana jigsaatii guyyaa sadiitti nan kaasaattiin jedheen. Nu waggaa 46 hojjenne ati akkamitti guyyaa sadiidhaan jigsitee ijaaruu dandeessaa ittiin jedhanii kan ittiin himatan kana keessaa kan inni ittiin himatame keessaa mana Waaqayyoo jigsaan jedheeraa jedhaniitiyyuu Ayuudonnutu jaraan galin isaan Iyyasuus Kiristoosiin himatanii garuu Iyyasuus Kiristoos waa'ee qaama isaa sana jedhaa ture. Jigsuun keessaniin oolu qaraanii irratti qaama kana mana kiristaanaa isa jedhame kana jigsuun keessaniin oolu qaraanii irratti na fannisuun keessaniin oolu fannisaa garuu guyyaa sadiitti nan ka'aa jedheetu du'aa ka'umsa akka jiru du'a isaatiif du'aa ka'umsa isaa bakka inni itti barsiise bakka inni itti himeedha jechuudha wangeelli guyyaa har'aa barreeffame. Maatiiwwan Waaqayyoo inni kun maal nutti agarsiisaa yoo jettan qulqullina keenya akka Waaqni nuu kenneen akka Waaqarraa arganneen tattaafannee eeggannee amaa hundarraa of eegnee mootummaa isaa dhaallee akka jiraannuufa. Akkasumas tumaamessa horii sanaa dhiisnee tumaamessa faasikaa isa jedhame hangafa lubootaa isa jedhame Yesuus Kiristoosiin kan nu dhiyaate tumaamessichis Yesuus Kiristoos kan ta'e tumaamessa faasikaa keenyaa kana foonsaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee mootummaa isaa dhaallee jireenya bara baraa akka argannu fedhii Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Inaaffiin mana keetii na qabee jira kan nu barsiise Waaqa keenyaaf galanni haa ta'u. Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfatee galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma abbaan keenya akka gaariitti wangeela keessa caqasanii nu barsiisaniiru. Waaqayyo sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu, sagalee jireenyaa sana dhageessisu. Waaqayyo hunduma keenya dhaaltuu mootummaa isaatii isaa taasisu, maa taasisu. Eebbistanii